Garraa yaalii haleellaa gareen Al-Shabaab buufata waraanaa shirratti gaggeessee qolachuun ta'e mootummaan Itoophiyaa miidhaan akkamii loltoota isaarraa akka ga'e hin ibsin malee miidiyaan mootummaa Somaaliyaa loltoonni 4 madaa'uu gabaaseera. Zalaalam Taaddasaa gabaasa qaba. Humni ittisaa biyyaalessaa Itoophiyaa gareen Al-Shabaab haleellaa gaggeessuuf yaale osoo miidhaa guddaan dhaqqabsiisiin ofirraa qolateera. Humni ittisaa Itoophiyaa garee haleellaaf ergame dhabamsiisuun meeshaa dho'insaaf itti fayyadamuuf turanis hojiin ala godheera jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa. Buufanni waraanaa loltoota Itoophiyaa kibba Somaaliyaa magaalaa Doolloorraa gara kiiloomeetira 2 fi 3 hin caalle fagaatee argama. Miidiyaan mootummaa Somaaliyaa National News Agency yookaan Soonaa jedhamu akka gabaasetti humni waraanaa Itoophiyaa duula mootummaan Somaaliyaa hidhattoota Al-Shabaab irratti gaggeessuu deeggaran haleellaa garichaan isaan irratti yaalame fashaleessaniiru. Al-Shabaab garee badii balleessuu 2 gara buufata waraana Itoophiyaa kanatti ergus loltootni eegumsa irra turan dursanii barbadeessaniiru jedhe. Haa ta'u malee miidhaan akkamii loltoota isaa irraa akka dhaqqabe mootummaan Itoophiyaa homaan ibsine. Miidiyaan mootummaa Somaaliyaa konkolaataan badanii balleessitootni fayyadaman jalqabaa Toota Sarf Haayilaaks galma buufatichaa irraa gahuun boombii dhoosuun loltootni 4 madaa'uu qondaala olaanaa mootummaa Somaaliyaa irraa mirkaneesseera jedhe. Haa ta'u malee konkolaataa lammaffaan haleellaaf ergamtee bakka buufatichaa osoo hin gahiin loltoota Itoophiyaa barbadaa'uu gabaaseera. Hundaa'e magaalaa Shaggaritti humnoonni nageenyaa silaa nama tiksuu qaban hidhanii nama saamuu, nama doorsisuu akkasumas mana murtiitti dhiyeessaan jiran jedhan jiraattonni BBC'n dubbise. Namoonni maqaan dhoksaa jedhanii fi hidhaa turanii bahan akka jedhanitti namni qarshii kaffalee battalumee kama kaan garuu ji'oota hidhaa keessa dararamuu jechuun himatanii. Namoota dubbisne keessaa gara caalu poolisii aanaa sadaffaa Buraayyuutti hidhamuu himan. Gochaan kun immoo addumatti qaamolee nageenyaa poolisii, milishaa, qorattoota yakkaa fi qaamolee tikaatiin kan raawwatu akka ta'e himu jiraattonni. Himannaan wal fakkaataa magaalota Itoophiyaa kaanittis dhagahama. Jiraataan Buraayyuu irraa dubbisne tokko qaamolee nageenyaan qabamee si'a 2 qarshii kaffalee mana hidhaatii akka ba'e BBC'tti hime. Eenyummaa nama kanaa akka hin baramne namni kaan dubbii isaa akka irra deebi'u taasifneerra. Naannoo 30,000 kaffaleef gaafan bahu 20,000 kaffaleen bahe 10,000 ammoo ergan baheen kaffale. Balleessaa tokko malee jireenya idilee koo osoo hin jiraachaa jiruu na qabani. Buraayyuu naannoo dirreetti na qaban. Jalqaba kan na qabe milishootadha. Poolisii aanaa sadaffaatti nu geessan. Ji'a 2 fi torban 2 na hidhani. Himati narratti baname hin jiru. Ati nama mootummaa balaaleffatudha. Magaala keessa teessee shaneef loojistikii dhiyeessitaa naan jedhan. Mana murtiitti maaliif nun geessitan jennee yoo gaafannu manni murtii nurratti aangoo hin qabuu nuun jedhan. Akka nama wabiidhaan gadhiisuutti biirootti nu waamanii hamma kana nuu kenninaan jedhani. Jiraataan biraa dubbisne waan ofiisaa fi namoota kaan irratti mudatee wal bira qabuun BBC'tti hime. Abbummaan isaa kan baramne sagaleen isaa akka jijjiiramu ta'eera. Gaafatti qaban taappellaa 5 fuudhanii irra kaawwatu 5 deeggartaa shugguxii nagaddaa kana kan jetta jedhu. Gaafa dhattee biiroo gaafa seenteettu wanti isaan siinaa isaanii garuu waan birrii wal ilaallatteetta. Jara kana fayyadee hin baatu yoo taate, jara kanaaf kaffaltee hin baatu yoo taate. Achi keessattidha kan dararamtu. Hin kaffalta ta'ee jennaan garuu 2 guyyaa 3 illee kan hin bulleedha. Akka dargaggoon kun jedhutti humnooti nageenyaa isa qabanii birrii Itoophiyaa 100,100 isa gaafatanii. Ani akka mataa kootitti birrii 100,100 gaafa na gaafatan 100,100 guyyaa meeqatti ji'a meeqatti hojjedheeti kan argachaa jiru. Daqiiqaa tokko kan hin guunnetti dhufanii kan narraa fudhatan yoo taate maaliin jedhamee karaa marratti gaafa na to'atanii biiroon deemee inni tokko qofaatti na qorata. Kan na qoratu waan biraa. Buraayyuu. Maal hojjenna, maal hojjisiista, maal laatta afaanumaa baasanii gaafa kilaatii tokko gaafateen akkanatiin jedha. Gaafa ati kaffaluu didimmoo ba'anii waan ittiin goone kana gooteetta hundumaa siyaarra naqu. Ati harka jiidhaan nu qabachuu qabda. Ati shakkiidhaan qabamte harkaaf harkatti kan qabamee meeshaa wajjin qabamee dhufee birrii kaffalee guyyaa 2 si biran bulin qanii sanbataarra kan bahu hin dandeenye sanbata guddaafaarra kan bahutu jira beekta. Ilmoon hiyyeessaa tokko waggaa tokko hojjetee birrii 100,100 argachuun biyya kana keessatti baay'ee ulfaataadha. Isaan garuu 100,100 akka daqiiqaa tokko kan hin guunnetti itti gaafatu. Na qabanii waajjira poolisii keessa ji'a 2 olii kan hin taa'e magaalaa Buraayyuu aanaa sadaffaa hin teenye homaa furmaanni hin jiru gara leenjiin ergani. Waan na qabaniif hamma yoonaallee anaaf gaaffii natti ta'eera. Jiraattonni BBC'n dubbise hundi isaanii yeroo qabamanii mana hidhaa turanitti mana murtiitti himanni akka irratti hin dhiyaannee fi qarshii kaffalanii akka ba'an dubbatu. Erga ba'anis doorsisni irra ga'uu himan. Himannaa jiraattotni dhiyeessan irratti deebii akka kennan BBC'n itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Shaggar kan ta'an Komaandar Leenjisoo Jootee gaafateera. Komaandar Leenjisoon kana dura tarkaanfiin fudhatamuu fi isa kana akka quba hin qabne himan hiikaa fi tasaatu dubbise. Qarshiin irraa saamamee nama 7 hidhamee 10,000 kanfalee bahee deebi'ee ammas qabanii ji'a 2 fa'aa hidhamee sana booda 30,000 fa'aa irraa fudhatanii gallakkisanii
gaafa qaban qarshii harka jiru qarshii 30,000 harkaa fuudhanii qarshii sana hin deebisnee fi moobaayilii hin deebisnee fi keessumaa amma kutaa magaalaa Burraayyuu keessatti wanti kun deddeebi'ee ka'a. Waan kana amma quba qabdu. Akkuma nama kamiyyuu poolisii keessattis poolisii qabnu keessatti rakkoon jiraachuu danda'a. Milishaa keessattis jiraachuu danda'a. Waan akkasii kun namni komii isaa nu biratti dhiyeeffate nuni komii akkasii kana ilaaluu hin dhiibne hin jiru. Warra nutti dhiyeeffateef immoo tarkaanfii seeraa iddootti fudhachiifne jira. Poolisiin hidhame jira. Poolisiin dhumti naamusa badaa raawwate tarkaanfiin irratti fudhatame jira. Ani hidhames jira. Naamusaan bakka irraa ka'ee jira. Kan ammallee immoo qulqullaa'aa jira jechuudha. Akka waliigalaatti rakkoon hin jiru jechee kaasuu miti. Rakkoon akkasii bakkatti darbee jiru jira. Kan ammoo abbaan dhimmaa yoo dhufee iyyate waan qabatamaadhaan ammallee nutti ergitaniitiin komii kana ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Komii akkasii kana baay'ee sirnas biyyaafis namaafis hin tolu waan ta'eef warri akkas godhaa jiran kun mootummaan amma uummataaf hojjetanii achi ramadee jira. Inni hojimaataan ala saamicha akkasii raawwata yoo ta'e boru uummata keenya kamiifuu saba kamiifuu waan bu'aa buusu waan hin jirreef waan akkasii irratti otoo nu bira dhufe qajeelchi poolisii magaala Shaggaris akka waliigalaatti koreen manaajimentiin koomitmentii guddaa qabu jechuudha. Tarkaanfii akkasii fudhachuudhaaf. Beedura Chaayinaa taasifameen Itoophiyaan biyyoota biroo waliin sadarkaa sadaffaa qabachuun xumurteetti. Dorgommii magaalaa Sheenzenitti taasifame kana Chaayinaa fi Aljeeriyaatu tokkoffaa fi lammaffaa ba'uun xumure. Kanneen dorgommii kanarratti hirmaatan keessaa tokko barataa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee kan ta'e Naawol Taaddasaadha. Waa'ee dorgomichaa waa'ee Lakkoo Habtaamuu Xabuutti dubbateera. Dorgommiin nuti deemne neetworkii tiraakii biyyoota tiimii 55tu ture. Akka neetworkii tiraakiitti biyya garaagaraa irraa ture. Iddoo lamatti qoodamne guyyaa lamaafidha dorgommichi kan inni ture kan neetworkii tiraakii. Nuti guyyaa lammaffaa irratti qoramne achiin qormaata sa'a 8tiif laabii konfigureeshinii hojjechaa ni turre. Achi keessaati nuti sadaffaa baane biyyoota kaan wajjin. Qormaanni nuti sa'a 8tiidhaaf qoramaa turre kaampaanii guddaan tokko heedkwaartarii ta'e biraanchota isaa jala jiranii akkamitti akka inni to'achuu danda'u kompiitaroota sarvarii irraa galee akkamitti kompiitarri tokko sarvarii akkamitti akka aksesii gochuu danda'u kompiitaroota tokkoon isaaniitiif IP kennuudhaan IP adireesii kennuudhaaf achi eega kennine booda immoo VPN akkam goone akka dabarsuu dandeenyu virtual viilaanii garaagaraa kennuudhaan kana fa'aarrattidha kan nuti hojjechaa ni turre sa'aatii 8tiidhaa fi akkam goone immoo seekuur goone daataan kun osoo hin beeyni hojjechuu akka danda'amu. Kompiitarri kun akkamitti akses akka gochuu danda'u odeeffannoon osoo hin fudhatamiin qaama biraatiin otoo akses hin ta'in. Mee ati maalirraa baratte Naawol dorgommii kanarraa wanti inni siif dabale maali? Grand Prize argachuuf jecha baay'ee dubbisaanii turre of qopheessaanii turre ENCPdhaan shaakallii garaagaraa piraaktisii gochaanii turre kitaabota garaagaraa dubbisuuni turre. Anani na fayyadeera borii kootiif tokkoffaa barumsaan bara dhufaana wal qabata communication streamiidhaaf data communication barachaanii turre kilaasitti. Cinattis immoo dandeettii koo cimsuuf bal'isuuf jecha Cisco fa'aa fudhachaanii tureenna. Kun na fayyadeera wanta hojjedhu hundumaa keessatti. Mee miiraachi ture natti himee yeroo dorgommii sanii? Yaaddoon kan keenya jalqabatti faayirooliin faan nu jalaa hojjechuu didaafaa jennee sodaachaa turre akka carraate kompiitaraan gaafa hojjennu simuleeshiniin tasa. Galataa Damboobii jedhamu aanaa Doolaareeddee ganda Cembeerraa osoo qoraan gurguruu miidiyaa hawaasaa irratti suuraan isaa mul'ate tibbana ijoo dubbatee ture. Abbaan mucaa kanaa obbo Damboobaa Woodhiboo hiyyummaan maatii isaanii daa'ima kana qoraan gurguruu barsiisee jechuun BBC'tti himanii turan. Daa'imni kun miilaan hanga daqiiqaa 40 malee qoraan akka gurgurus gabaasnee turre. Oduu mucaa xiqqaa kanaa kan dhaga'an jiraata Ameerikaa kutaa bulchiinsa Arizoonaa kan ta'an obbo Abarraa Boggaala qalbiin isaanii cabuu himuun guddifachaan fudhachuuf murteessuu maatii olaanaatti himaniiru. Waa'ee mucaa kanaa argee akkasitti miira hamaa keessa na seensise jechuun daa'imni waggaa ganna hagasii yoggate ganna 7-8 caalle bifa saniin qoraan ba'atee balbala namaa dura adoo qoraan sanii lafan keen ba'atee namarraa isa jira. Kana dhaggee jennaan xiqqoo akka malee garaan hammaatee gama biraatiin haati manaa kiyyalla dasiin argisee jirti isiillee akkuma kana fiilinguma gosa na keessa
uumame santi isiillee akkasumatti dhaga'ame jennaan kana barsiisisaaf jechuun amma achi akka inni qoraan hin gurgurre mana barumsaa galee akka inni baratu danda'u ispoonsera guutuu jechuun mana barumsaa kutaa jalqabaa irraan hanga mana barumsaa olaanaatti barsiisisaa fi waan akkasiisanii murteessinee jechuu jalqabarra. Achi amma gasii itti yaannee jennaan dhaggitee achitti barsiisisaa fi guddifachaan as fidanii barsiisiisi waan garagaraati soo kanaaf achitti gartee horiillee ergaa asii achi jedhamu akka sila namni yaadeti akka nuti yaanne santi nu fideemuu dhabuullee danda'a wanni akkasii kuni kanaafuu maaniif guddifachumaan as fidnee kaaneeti asitti miseensa maatii kennaa ta'e nu waliin jiraanne asitti waan isaa barbaachisaa ta'e barnoota isaa waa isaa jireenya isaatiif barbaachisu hundumaayyuu akka ilma kiyyaatti akka ilmaatti goonee yoo guddifanne maan qaba akka jedhu mari'anne akka malee gammachuu namuu jechuu maatiin kiyya as jiru akkasitti bakka murtii kana murteessinee. Maatii meeqa qabdu isin mucaan kun maatii meeqaffaa isinii ta'a jechuudha? Maatii nuti anaa fi haadha manaa kiyyaa fi obboleettii kiyyaas kan jiraannu waliin maatii nama sadi waliin jiraadha. So maatii nama sadi jira jechuudha ammas. Maatii afuraffaan dhufuuf jira jechuudha. Maatii arfaffaan dhufuuf jira jechuudha yoo waaqa jedhu. Kanaafuu amma adeemsi gara